dhaamsa gabaabaa tokkoon qaba. Innis maali? Dhaamsi kunis keessattuu ijoollee Arsiidhaa fi Harargee jedhamee daangaa Su'uudii Arabiyaa irratti daangaa Su'uudii fi Yamanii gidduutti miskiina karaa deemu irratti tarkaanfii garaagaraa warra fudhatu. Akkasumas biyya keessaa fi bakkoota garaagaraa biyyoota garaagaraa keessa ta'anii warra ibidda kana qabsiisu. Inni duraa olola kijibaa kan dhugaan ta'ani. Arsiin hamaa fi Arsiin akka waan yeroo hunda kutaalee Oromiyaa hunda tuttuquu fakkeessitanii warra haasoftan kijiba haasoftan. Maaliif kijiba haasoftan? Akkamitti dubbiin akka ka'uu fi jalqaba afaaniin haadha namaa arrabsaa, obboleewwan namaa arrabsaa, obboleettii namaa xiqqeessaa, gootota ilmaan Arsee, ilmaan Sikkoo Mandoo keessatti dhalatanii Oromoof aarsaa guddaa kafalan xiqqeessanii isaanii lubbuun darbe boolla keessatti reeffa isaanii ciisicha dhoogganii ka ofii immoo goota godhanii yeroo xiqqeessan ijoolleen obsa dhabde. Dhugaan jiru kana. Gaafa Kadiir Martuu gabbayee halkanii fi guyyaa Joohar irraa kaasee nam tokkeeyyoo isa arrabse rakkoo hin qabne. Garuu walitti qabee ilmaan Sikkoo Mandoo xiqqeessee salphisee baha Oromiyaa Harargeen lamaan hin dubbanne. Dhugaan kana. Gaafa ijoolleen Arsii kaatee yaadataa Juneedii ziyaaraadhaaf yookaan viizitii gochuudhaaf isaa dhukkubsatee Landan jirutti itti dhaqee san booda inni Arsii arrabsuu eegale obbo Yaadataa Juneedii kabajas qabnaa fi isatu akkana godhe jennaan ijoolleen duulli hanga deemame. Laal kabajni akka nama tokkotti Yaadataa Juneediif baha Oromiyaa qaban akkuma jirutti tahee hin kabajinaan jennu kabaja. Nama miskiina gargaaru hin kabajinaan jennu kabajamuu qabas. Haa ta'u Yaadataa Juneedii kabajamee leenjisoo diigaa gaafa salphatamu immoo qabrii keessatti Rabbi rahmat isaa godhu isinitti dhagaamuu qaba. Isinitti dhagaamuu qaba. Gaafa jaarraa abbaa gadaa faarfamee waaqoo guutuu immoo salphifamu isinitti dhagaamuu qaba. Gaafa ijoolleen Arsii kaatee deebii kennitu maaliif miira keessa seenuun barbaachisa? Maaliif kutaa ta'a? Gaafa kutaan biroo akka barbaatetti Arsii arrabsu. Gaafa kutaan biroo akka barbaatetti Arsii xiqqeessu. Maaf hin dubbatamne? Oromummaa waliin qabna ko wal waakkannu. Sadarkaa Arsiin Oromoo miti. Gocha namni tokko lamaan godhamuun Arsiin Oromoo miti jechisiisu. Guddaa xiqqaan gabbahee ilaalchi har'a deemaa jiru kun ilaalcha sirreeti miti. Arsiin obboleewwan keenna kaleessallee obbolummaa waliin qabna. Daangaa lafaa waliin qabna. Walirraa fuunee walirraa horree soddummaa waliin qabna. Maaf hin jedhamne. Inumaayyuu namoonni beekamoon akka murtii guutoo sadarkaa diinaa olitti Oromoo Arsiin Izraa'ilii jedhee yeroo inni dubbatu homa tokko naman aarsu. Wanti beekamee wallaalle Arsiin akkuma jedhan Arsii saanduqa obsaa, Arsii saanduqa gorsaa ni obsa. Obsaaf calle. Kanu arrabsu kanatu keenna obboleessa kiyyaaf calle. Lafee fi lafa takka waliin qabnaaf calle. Oromummaa keenya tokkoof calle. Garuu gaafa lubbuu namatti dhuftu immoo hin calliftu. Gaafa inumaayyuu
eenyu akka daangaa Su'uudii fi Yamanii gidduutti Arsii adamsuuf meeshaa gurguddaa hidhatee taa'u wal beeyna. Qabatamatti wal beeyna. Haa ta'u immoo gocha hin raawwatin, gocha Arsiin hin dalagin, Arsii bineensummaa isaa bineensa Arsiin jechuudhaaf Arsiin qaama saalaa namarraa mure jedhanii kijiba hafarsuuni wanti waan kana godhamuuf hawaasni Oromoo bal'aan hubachuu qaba. Ijoollee Arsii hafteerratti, ijoollee Arsii adamsuuf, ijoollee Arsii miidhuuf kan jedhamedha. Kan godhames qabatama taanan namni wanti sun irratti raawwatame gabbahee qorannoon bal'aan irratti geggeeffamee akka Oromottis akka kutaa lamaanittis qaama san gabbahee ijaan laalanii arganii yaala silaa barbaachisus argachuu qaba ture. Viidiyoo yeroo dheeraa fidanii Arsii salphifnaa inumaa iyyuu bar deddeebinee argaa jirra. Dubbachuuf garuu qaama rakkoo hin taanu, qaama furmaataa ta'uu qabna kan jedhu filanne. Gaafa Arsiidhaa fi Harargee wal dhabu kutaan biroo fiigee dhufee tumsa ba'a. Gaafa Arsiidhaa fi ijoollee Walloo wal dhabdu kutaan Harargeedhaa fiigee tumsa ba'a. Argaa jirra. Dhugaan jiru kana. Gaafa ijoolleen Arsiidhaa fi namni wal dhaba, namni wajjin dalagu akka carraa nam-tokkee wal dhaba. Gaafa nam-tokkee wal dhabe sadarkaa kutaatitti ol guddifamee akka waan kutaan nama ergatee fakkeessanii ka wal dhabaniin sanuu dhiisanii miskiina beelli isa miite karaa gubbatti qabanii nama 30 nama 2 irratti kan taphatan agarre. Qabatamatti kun dhaabbachuu qaba. Ofii tumsa namaa tahanii Arsiin kutaasan tuqe kanarraa bu'ee kana tuqe jechuun hin danda'amu. Wanti dhugaa walitti himnu immoo Oromummaadhaan kabaja walii haa qabaannu. Biyyummaadhaan kabaja walii haa qabaannu. Ollummaa lafaa fi lafeetiin kabaja walii haa qabaannu. Yoo kun hin taane immoo walirraa haa fagaannu. Yoo walirraa hin fagaatin immoo hammeenyi kana booda dhufu. Hammeenyi kana booda dhufu daran gochaa amma raawwatame ka wal fannisanii konkolaatattis wal hidhanii jiraa wal awwaalanii jedhan kanaa ol akka deemu wal naman gaafachiisu. Abbootiin keenya, sheekonni keenya ka haraama jedheef ka halaala jedhes sadarkaa kutaatitti achi harkisuun safuudha. Dhimma amantii, dhimma kutaati miti. Ulamaanni kabajaa qaba. Ulfina qaba. Nama biraa fi Rabbi birattis. Kun dhabamee kashlabbeen akka hin qabne inumaayyuu kashlabboota itti erginee tumsiifna sadarkaa jedhutti. Kuni waan fakkaatu miti. Rakkoo biroo dhaltan. Oromoo keessatti rakkoo biroo dhaltan. Madaan kaleessa Minilik aanolee fi calanqoo irratti raawwate. Wanti hanga irratti moodhaa fi uummanni kaabaa wal ta'uu diduu fi madaasani. Kanaaf akka Oromootti waliin madeessinu, akka Oromootti waliin fageessinu, akka Oromootti diina walitti hin taanu, akka Oromootti Oromummaa wal jaalannee wal kabanyee hortee walirraa horre ilmaantu nu gidduu jira. Keessattuu kutaan Arsiitii fi Harargeedha. Hanga kutaa kana lamaanii Oromoo keessaanii kutaalee fakkeenya achaanu bal'inaan beekuu baadhus walirraa horanii fi hedduu waliin turanii beekuu baadhus hanga ofii kiyyaa argutti, hanga ofii kiyyaa ija kiyyaan argutti hanga kutaa Harargeedhaa fi Arsii ka walirraa fuudhee wal hore hin jiru. Kanaaf gaa maaltu barbaachisa? Soddaan sodaadhaa jedhan.
soddaan kabaja. Kabaja walii eeguutu barbaachisa. Har'a sadarkaa kashlabbeen akka hin qabne gabbaatee warroonnummaan Arsii jala jirtanii diina jala jirtanii bultii teessan diigaa biraa deemaa warra jedhus ilaalcha diinummaa isintu qaba malee Arsiin diinaa miti. Qabsoos taanan Arsiin falmachuu taanan Arsiin eenyuyyuu dura 1881-82 bara Arsiin eega cabee booda Harargee dhufanii. Dhugaan jiru kana erga Arsiin cabee booda Harargeen cabe. Waggaa 6 Arsiin ofirraa ittise Harargeen nagaan jira. Qabsoodhaafis taanan kijibdoonni akka waan Arsiin qabsoon goone fakkeessite haasoftus. Inni biroo Jeneraal Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa osoo qabsoo hin godhin dura, osoo qabsoo hin eegalin dura ka'ee obboleessa kiyya kan qabsoo irra jiru Jeneraal Waaqoo Guutuu bira dhaqee mari'ateen laal siifaa galu kanuma jedha. Kabaja qabnaaf Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Akka Oromootti kabaja walii haa qabaannu. Eenyu gadii miti. Warri anasi caala, anasi cabsa. Fakkeenyaaf Arsii jilbiifachiisa jettee tumsallee yaamattu. Wallaahi itti kakanna jilbiifachiisuu hin dandeettu. Abadan jilbiifachiisuu hin dandeettu. Akkasuma immoo Arsiilleen kutaa biroo jilbiifachiisuu hin dandeettu. Maaltu waliin jilbiifachiisa? Oromummaa tokkicha, obbolummaa tokkicha. Waliin jireenyaa fi kabaja hawaasummaa waliin qabnuu fi kabaja biyya takka waliin qabnuudha. Kanuma kan jedhu hanga viidiyoo birooti walitti deebinutti nagaan naa tura.